Kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa baga nagaan dhuftan jechaa akkuma yeroo hunda odeeffannoo haaraa fi dhimmoota yeroo ammaa irratti xiyyeeffatan isiniif dhiyeessuu qophii keenya qabannee dhiyaaneerra. Qophii keenya har'aa keessatti ministeerri muummee hooggansa TPLF fi qophii waraana bal'aa fi bittaa meeshaa gaggeessaa jira jechuun himatan irratti ni ilaalla. Akkasumas paartiin Simraatiin durfamu obbo Geetaachoo Raddaa qabeenyi uummataa saamamaa jira jechuun ibsaa hatattamaa baasuu isaanii bal'inaan isiniif dhiyeessina. Dabalataanis Itoophiyaan waltajjii investimentii irratti waliigaltee doolaara biiliyoona 2.4 mallatteessuuf qophii gochaa jiraachuu akkasumas magaalaa keessatti taapeellaan gooticha Oromoo aartistii Buqqee jedhamuutu gabaafame. Kana keessatti ni ilaalla. Gama biraatiin ammoo barattoonni ajjeechaa fi gubachuu qabeenya maatii isaanii mormuun hiriira bahuu isaanii fi Iraan haleellaa diroonii geggeessitee namoonni 2 miidhaman kan jedhus ni ilaalla. Kanaaf hagadumaatiin waliin turaa odeeffannoo bal'aa fi haaraa ni argattu jechaa oduun keenya kunooti. Odeeffannoo keenya akka jalqabaatiin muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad hooggansi TPLF qophii waraana bal'aa fi bittaa meeshaa gochaa jira jechuun himatan. Ministeerri muummee Itoophiyaa hooggansi TPLF yeroo ammaa kana qophii waraana bal'aa gaggeessaa jira jechuun himatanii jiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gaaffii fi deebii afaan Tigiriffaa miidiyaa mootummaa waliin taasisaniin hooggantoonni TPLF bittaa meeshaa waraanaa fi sochii waraanaa bal'aa irratti bobba'anii jiru jedhan. Akka ibsa isaan kanaatti mootummaan federaalaa gama isaatiin waraana haaraa Tigraay irratti eegaluuf fedhii akka hin qabne mirkaneessaniiru. Gama keenyaatiin tasa waraanni Tigraay irratti akka hin eegalle nan mirkaneessaa jechuun ibsan. Gaaffii fi deebiin isaanii kan kibxata galgala miidiyaa irratti kan tamsa'e yoo ta'u, caalaatti dhimma naannoo Tigraay fi hariiroo waliin jiru irratti xiyyeeffateera. Ministeerri muummee Abiyyi akka jedhanitti mootummaan federaalaa dirqama waliigaltee nageenyaa irraa maddu raawwachuuf hojii guddaa hojjechaa jira jedhan. Haa ta'u malee rakkoon guddaan amma jiru dhimma jiraattota naannawaa Walqaayit irraa buqqa'an deebisanii gara qe'ee isaanii geessuu ta'uu ibsan. Abiyyi akka himanitti rakkoon kun ejjennoo cimaa hooggansi TPLF keessa jiruun akka furmaata hin arganne dubbatan. Yeroo hedduu dubbachaa turre amma illee ejjennoo keenya maal akka ta'e uummanni keenya ni beekaa jedhan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad waliigaltee Piriitooriyaa guutummaa guutuutti hojiirra akka hin oolle sababoota keessaa tokko TPLF heera mootummaa fi dhaabbilee mootummaa kabajuu dhabuu ta'uu himan. Fakkeenyaaf seera akka hin fudhanne ibsaniiru. Akka ibsa isaanii kanaatti hooggantoonni TPLF yeroo ammaa qophii waraanaa bal'aa gaggeessaa jiru jedhan. Gareen dhaabbate hojii qophii waraanaa bal'aa irratti argama. Baay'ee kan nama yaaddeessu ammoo ifatti humnoota farra Itoophiyaa waliin hiriiruu isaatii jedhan. Dabalataanis akka isaan jedhanitti TPLF'n albuuda warqii fi qabeenya biroo Tigraay keessaa argamu saamaa bittaa meeshaa waraanaa irratti oolchaa jira jechuun himataniiru. Ministeerri muummee Abiyyi dargaggoonni Tigraay keessa jiran akka waraanaaf qophaa'an hubachaa jira jechuun ibsanii jiru. Mootummaa federaalaa gama isaatiin garuu waraana haaraa jalqabuuf fedhii akka hin qabne irra deddeebi'anii mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee yoo qocolloo waraanaa jalqabe garuu akka durii seetee lolaan si fudhata jechuun akeekkachiisuu qofaa danda'a jechuun akeekkachiisa isaanii dabalataan himaniiru. Dubbiin isaanii kun yeroo mootummaan federaalaa fi humnoota Tigraay gidduu muddama siyaasaa fi nageenyaa deebi'ee mul'achaa jiru keessatti dhufe. Baatii amajjii darbee bakkeewwan daangaa naannoo Tigraay fi Amaaraa irratti walitti bu'iinsi xiqqaan mudachuu isaa gabaasni ni mul'isa. Shakkamtoonni birrii miiliyoona 125 ol mootummaa dhabsan himatamaniiru. Hojjettoota mootummaa fi nama dhuunfaa tokko birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 25 ol mootummaa dhabsiisan jedhaman himanni irratti banamuu isaa ibsame. Akka odeeffannoo irraa argametti himanni kun himannoo kana jalatti hojjettuu daayirekteerotii dhimmoota malaammaltummaa irraa dhaddacha yakka malaammaltummaa Lidataa Ramaddii 5ffaa irratti dhiyaateera. Haaluma kanaan shakkamtoonni yakkichaan himataman keessaa hojjetaa buufata to'annoo gumrukaa damee Dawaalee kan ta'an Amanoo Magarsaa Galgaloo akkasumas Abinnat Damis Ayyaanee fi hojii dhuunfaa kan bulu Addisuu Girmaa jedhaman akka ta'an ibsameera. Akka himannaan kun jedhutti hojjettoonni mootummaa lamaan nama dhuunfaa waliin hidhata uumuun
meeshaalee garaa garaa qaraxaa fi taaksii malee gara biyya keessa galchuun faayidaa hin malle argachuuf sochii taasisan jedhameera. Gocha kanaan galii mootummaa argachuu qabu birrii miliyoona 100 fi miliyoona 25 ol akka dhabsan himatamaniiru. Dhimmichi amma mana murtiitti kan ilaalamaa jiru yoo ta'u, qaamoleen seeraa qorannoo fi falmii itti fufuun himata isaanii dhiyeessaa akka jiran ifoomseera. FMCtu gabaase. Magaalaa Harar keessatti barjaa yookiin taappeellaan gooticha Oromoo Artiist Mustafaa Harawwee buqqa'ee jedhame. Bulchiinsa keessatti taappeellaan gooticha Oromoo Artiistii buqqa'uu isaa jiraattonni hundee miidiyaatti himaniiru. Akka odeeffannoon jiraattota naannichaa irraa argametti barjaa yookaan taappeellaan kun akka siidaa gootaatti waggoota dheeraaf dhaabbatee maqaa Artiist Mustafaa Harawwee jedhamuun beekama ture jedhan. Naannawaa sanatti maqaa gooticha kanaan waamamaa turuun himameera. Haa ta'u malee jiraattonni akka jedhanitti bulchiinsa naannichaa wantoota eenyummaa Oromoo calaqqisan magaalicha keessaa balleessuuf sochii taasisaa jira jedhu. Akka ibsa isaanii kanaatti kanaan dura pirezidaantiin naannichaa karra seensa magaalaa Harar shanan maqaa afaan Oromoo turan gara maqaa afaan Adareetti jijjiiruu isaanii eeruun haala kanaan wal qabatee duula wantoota eenyummaa Oromoo calaqqisan magaalaa keessaa qulqulleessaa jira jedhuun kibxata darbe bitootessa 3 bara 2026 taappeellaan Artiist Mustafaa Harawwee buqqa'uu jiraattonni himaniiru. Jiraattonni gariin akka jedhanitti goonni akka Mustafaa Harawwee siidaa guddaa magaalaa giddu galeessatti ijaaramuuf malu malee barjaan isaa buqqa'uun sirrii miti jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Artiist Mustafaa Harawwee yeroo mootummaa keessa aartii fi sirboota qabsoo fayyadamuun sirna cunqursaa mormaa ture jedhama. Bara 1983 humnoota mootummaa Dargiin qabamee gootota Oromoo biroo waliin ajjeefamee boolla tokkotti awwaalamuu seenaa isaa keessatti ni eerama. Seenaa fi gootummaan isaa uummata Oromoo biratti hanga har'aatti yaadatamaa akka jiru himameera. Odeeffannoo keenya kabirootiin qabeenyi uummataa saamamaa jira jechuun paartiin Geetaachoo Raddaatiin durfamu ibsa hatattamaa baase. Paartiin siyaasaan durfamu Simraat naannoo keessatti qabeenya uummataa fi hambaalee seenaa karaa seera malee ta'een caalbaasiif dhiyaachaa jira jechuun himate. Ibsa hatattamaa dhaabbatichi baaseen hooggansi naannichaa ji'a bitootessaa miindaa hojjettoota mootummaa dhibbantaa 20 hir'isuuf karoorfachuu fi qabeenya mootummaa gurguruuf socho'aa jiraachuu ibseera. Akka ibsa paartichaa kanaatti dhaabbileen mootummaa hedduun haala iftoominaa hin qabneen investoroota dhuunfaaf akka dabarfaman karoorfamaniiru jedhe. Isaan keessaa waajjira buufata raadiyoo Maqalee FM, hoteela manneenii fi hoteela Tirungoo kan Kwaatti argamu, Meegaa Paablishingii fi Orkeestiraa Poolisii akkasumas lafa gurguddaa magaalaa fi baadiyyaa keessatti argaman akka gurguramuuf qophaa'an ibsameera. Dhaabbatichi investorootaa fi baankotaaf akeekkachiisa dabarseen qabeenya mootummaa qaama sadaffaaf dabarsuun seeraan dhorkaa akka ta'e yaadachiiseera. Akkasumas investoroonni maqaa caalbaasiitiin qabeenya kana irratti hirmaatan seeraan itti gaafatamummaa akka qabaatan akeekkachiiseera. Baankonni sochii faayinaansii kamiyyuu gurgurtaa kanaaf akka hin tumsine dhaabbatichi gaafateera. Dhumarratti paartiin kun uummannii fi dargaggoonni naannoo Tigraay gurgurtaa qabeenya mootummaa kana caalbaasii seeraan alaa jechuun ibsaa jiru dammaqinaan akka hordofanii fi akka morman waamicha dhiyeesseera. Odeeffannoo keenya kabirootiin barattoonni Horroo Guduruu Wallaggaa ajjeechaa fi gubachuu qabeenya maatii isaanii mormuun hiriira ba'an. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Shaambuu keessatti baratan ajjeechaa fi gubachuu qabeenya maatii isaanii aanaa keessatti raawwatame jechuun himan mormuu isaanii hiriiraan ibsan. Barattoonni kunniin akka jedhanitti hidhattoota isaan finxaaleyyii faannoo jedhaniin ajjeechaa fi saamicha maatii isaanii irratti raawwatamu ibsanii rakkoon kun akka dhaabbatuuf mootummaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu furmaata akka kennan gaafatan. Barattoonni hiriira irra turan kunneen nuti barattoota waan taaneef mirga keenya karaa seera qabeessa ta'een gaafachaa jirra jedhan. Akkasumas ajjeechaa, saamichaa fi gubachuu qabeenya maatii isaanii akka dhaabbatuuf mormii isaanii ibsaniiru. Hiriira isaanii keessatti qaamni mootummaa fi mootummaa naannoo dhimma ilaallatu rakkoo kana irratti tarkaanfii fudhachuun nageenya isaanii fi maatii isaanii akka eegu gaafatan. Barattoonni kunneen ajjeechaa fi saamicha uummata irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf sagalee isaanii dhageessisuuf hiriira mormii kana bahuu isaanii ibsaniiru.
Mee viidiyoo kana waliin haa ilaallu. Gaataalee barachuu dandeenya. Mirga keenya gaafachuun. Itti gaafatamummaa san nurra jira. Waan barbaanne gochuuf. Mirga keenya karaa seera qabeessa gaafachuuf. Barattoota waan taaneef. Mirga qabna. Kanaafiyyuu. Mootummaanis ta'e. Manni barumsaa. Qaama ilaalatu mirgu. Nageenya waaraa nuu fiduu qaba. Uummata keenyaaf nagaa dhufuu qaba. Manni keenya qubatu. Ijoollee keenya mana barumsaa Shaambuu Sadarkaa Lammaffaa. Gaaffii qabna. Gaaffichis. Uummata nagaa. Saamamaa jiru. Uumaa jiru. Odeeffannoo keenya addaatiin godina Arsii keessatti wal waraansa jiru gidduutti uummanni dararama argaa akka jiru dhaga'ame. Jiraattonni aanaa Muneessaa akka jedhanitti wal waraansa jiruun uummanni gara itti baqatu dhabuu fi haala ulfaataa keessa jiraachuu himatan. Gandoota Ubboo fi Jawaaraa jedhamanitti wal waraansatu jira jedhan. Godina Arsii aanaa Sirkaatti ammoo waraanni mootummaa lubbuu nama nagaa dabarsee jedhan. Jiraattonni dhimma kana itti dhiyeenyaan beekan yaada isaanii kennan akka jedhanitti nama Bakaree Mohaammed jedhamu hojii isaa qonnaan bulaa ta'e lubbuu dabarsuu himaniiru. Godina Arsii aanaa Roobee Didaattis rakkoo wal fakkaataan jiraachuu jiraattonni dubbatan. Ganda Mararoo Sibeetti jiraattonni dubbifne dargaggoonni 5 waraana mootummaatiin lubbuu dhabuu himaniiru. Kanneen lubbuu isaanii dhaban Abdul Gafar, Bayyan Usmaan, Aliyyii Gannaa, Umar Jamaal, Awwal Gannaa, Sintaayyoo Hayilee akka jedhamanis dubbataniiru. Namoonni yaada nuuf kennan warri lubbuun darbe kun namoota nagaatii jedhu. Erga lubbuun isaanii darbee raayyaan ittisa biyyaa reeffa dhowwatee akka turee fi booda uummanni kadhatee akka kennanis ibsaniiru. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin haleellaa diroonii Iraan Azerbaajaan irratti geggeessiteen namoonni 2 miidhaman. Haleellaa diroonii irratti geggeessiteen namoonni 2 miidhamuu ministeerri dhimma alaa Azerbaajaan beeksise. Akka ibsa mootummaa Azerbaaijaanitti haleellaa dirooniin kun buufata xiyyaaraa fi naannoo manneen barnootaa jiranitti raawwatameera jedhan. Ministeerri dhimma alaa Azerbaajaan akka jedhanitti dirooniin tokko buufata xiyyaaraa bulchiinsa keessatti argamu haleelee dirooniin biraa immoo naannoo manni barnootaa jirutti kufee jedhan. Haleellaa buufata xiyyaaraa irratti gaggeeffameen gamoowwan irratti miidhaan qaqqabuu fi namoonni 2 madaa'uu isaanii mootummaan biyyattii ibseera. Haleellaa kana hordofuun Azerbaajaan ambasaaddara gara ministeera dhimma alaa isheetti waamtee ibsa akka kennu gaafatteetti. Akka gabaasa mootummaa Azerbaaijaanitti waraana gidduu jiruu fi Iraan keessatti babal'achaa jiru keessatti Teheraan yeroo jalqabaaf biyyoota baha giddu galeessaa fi Israa'el alatti biyya ollaa ishee taate Azerbaajaan irratti haleellaa raawwachuu ishee ibsameera. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Waan waliin turtaniif galatamaa jecha hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaan turaa.